taa'eetoo reeffi duras ga'ee dhugaa mucayyoo falmachuun hin danda'ama. Reeffi achi taa'anii reeffa firiijii keessa kaa'anii dhugaa mucayyoo falmanna abbaan kun mimmaansaa mucayyoon kun odoo biyyeen qammasiin akkam namatti dhaga'ama dhugaa akkam yaadna nuti. Kanaafuu mucayyoon dhuftee gaafa biyyee qammastee dhufanii mucayyoon reeffi haadha. Warri biyyee wanneen mucayyoon biyyaa qammastuu reeffa wallatanii mucaa dhugaa mucayyoo falmachuun isa booda. Har'a dhugaa mucayyoo falmanna mucayyoon firiijii keessatti warri mimmaan hin qoorfanne mimmaan hin qaniin boo'a miidiyaa irratti qan maan nun dhukkubuu nun dhukkubuu gisee isaan boo'an kana yaa galaan. Akkamitti yoo nagaa kanaafuu ana 15,000 naa qabii akkaawuntii bilbila yoo barbaadanis karaa ergitanis WhatsAppis qabaattan nan sinii galcheetan akkaawuntii sinii hergaanii darasanii sinii herga. Obboleettii koo ani immoo waan ta'e waadaa sii gala obboleettii koo dhaggeeffadhu kabajamtu hundi keessan fooloo naa godhaa. Wanna waadaa sii galu haasaan immoo nama haasofti ati dhugaa an keessa namiidhe haasaan kee warra naa arrabsurra kan kee keessa namiidhe. Dhugaa mucayyoo barbaanne warri jettanu. Reenfa galfannee abbaadhaa galchinee sana booddee abbaan mucaa keetii moo mucaa kee miti jennee gaafannee yoo barbaanne mara. Atiin qimmiidee akka ilmoo namaatti guddifate akkasitti haasa. Mucaa mee abbaadhaa keenyee abbaan laalee kan namaan fudhatu silas. Abbaan dhalatoome. Dhaggeeffadhaa isinitti nima warri azala deemanii too kan shii miti kan shiiti kan shiif ta'uu baatus abbaan ila waan sa'i wallaalu cal'istanii waan hin argineef waan hin hubanne tokkotti hin murteessinaa balaa akkanaa waan nu baasu baasee nu galchu jedhaate hundi keessan warri amantaa qabdan amantaa keessan hin kadhadhaa sin akkam nutti dhaga'ama nun gizee qaneedhaan finnee miidiyaa irratti boochisnu anul gizee miidiyaa kana hordofu dhugaa hojiidhaafu garuu gizee isaan darbee kun anan Anin arguun poostii fa'u jalatti godhee baay'ee tokko natti dhaga'ama. Kanaafuu dhugaa ishee rabbiin haa barbaadu. Dhugaa namaa namni hin barbaadu. Dhugaa ishee dhugaa buleetti keenya rabbiin haa barbaadu. Isinillee abbaa keenya jabaadhaa. Kun waan haaraa miti waan isin haa jabeessu isin hin jenna fayyaa ta'a hundi keessanuu isin hin jaaladha nagaatti. Galatoomii obboleettii koo akkaawuntii fudhattee taate. Akkaawuntii ani Naggasaa jalatti argeetan akkaawuntii fudhattee taate obboleettii. Ani Naggasaa jala hargeetu mani maxxanseesuma ta'uu hundiduu isuma irrattan galchan nama lama. Isuma qaaqabii maqaasi maqaan keenyunni artistuu faanuu galmeessi 250 keenyaan nuu dhaabi jedhamti nu baqachan. Maqaan kiyya Alamituu Lammeessaan jedhama. Alamituu Lammeessaa 15,000 jedhi naa qabii obboleettii koo Alamituu fooloo sii deebiseen jira gaafa reeffi sii galee abbaa asirran sii fida. Dhuftee gaafa talawaadaan sii galee nama 1,000 irratti. Abbaa keenya ilmoo keessa caalan beeku jedhi dhageesse ilmoo keessa caalan beeku ilmoon kee yoo fayyaan hin galle reenfisi qaqqabee kan siitii jettee gaafatta yoo abbaan kan koomiti jedhe walumaa namanna yoo molakki kooti jedhe seera ittaan immoo inshuraansii waan jiru waliiniyyi falminee ifaan ifatti waan godhamu qabu goona galatoomii akkas ilmoon namaa haasaan ilmoo namaa akkana reenfa namaan fudhatu abbaan. Mube adaraa keessan jabaadhaa galuuti rabbii jedhaati hundi keessan kun kan mataa keenyaati kan nama tokkoo miti kun kan mataa keenya hunda biyyaa baateenyeen kun mataa keenya hunda muudachuu danda'a duuni barrii qoseen dhuftu tasa namatti dhufti waan ta'eef akka mataa keenyaatti ilaalaa hundi keessanuu dhugaan isin hin jedhan iddoo keessi kiyya na miidhame. Nagaatti nagaan oola. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا قالي مبارك نجار. نجار الحمد لله. هيا ما جبار سوى جنجر حبيبي. warra ammas akkana gastii adda addaa banataniiti achi fiiganii maqaa keessan odeessani wanta isin godhan hin qaban artistii hundi keessanuu wanta kan mataa kan keessan kan mubaarikillee gad deebisee bakka hin taane haasa'aa jiranii inuma jiranii sanaafillee wallaahi gastii nama meeqaa jala galeetiin sila nama meeqaa walloleetiin nan deeme beekte akkamitti mataa jaraa gad deebiftani maaliif akka gootan jedheetan itti lolee jennaan qushaa shaate uffata militara uffattee asirraa nu wajjin haasofta taatee jedhanii ganna darbatani mana ofiin boontu minaaminii kana jala baaseeneen ture kun maallaqa ofii nyaachuu
obboleessa koo na jaallattu na kabajju yoo taate birriidhaa kunoola namni wayii nama baay'ee na jaallattu nama baay'ee na kabaju namoonni na jaallattan na kabajan kottaati hadha kuma birrii haftee naa guutaa jennaan waamicha mubaarak irraa akkamitti hafna jedhee birrii kuma tokko naa erge biyya keessa jira kunoo isin agarsiisuu hin danda'a kunoola ilaali warri na jaallattan birrii kuma tokko qabdan sana naan qusatina edhaa kunoo kuma tokko birrii kuma 200 naafi ani numaayyuu xiiqiin dammarranatti mi'a lakki abbaan kun kana booddee dhufee bo'oo isaan barbaadu kunoola siree guddisuu yennaan na didee moditarii koo birrii kuma tokko qabu naa arjoomi thank you naa jedhaani qabu mube anillee biyyuma keessan jira inshallah kuma tokko siin laataam ulfaadhuu galatoomi na dhaqqabaa birrii biyyuma keessan jira na dhaqqabaa thank you birrii 500 na dhaqqabaa warri biyya keessan abbaan kun akka lammata deebi'een boonye mee ijoolleen immoo birrii 5,500 kuma 10 naa kennuu dandeessanu nama meeqa tafaa nama qoya birrii 50 arganneerra 65 arganneerra miti arsistu faa yoon dogoggorre Eyyen. 65 arganneerra ummata keenya birrii kum tokko lama galeera waan ta'eefi 60 kuma 240 keessaa birrii kuma 165 arganne birrii 65 arganne jechuun birrii kuma 100 fi 85 tu naaf jechuudha akkasii miti Eyyen. birrii kuma 185 keessaa meeqa nu gargaarta obboleetti birrii kuma 185 adaraan sobinaa birrii kuma 185 mataa sii irratti dhaabnan birrii kuma 185 nu guuta abbaan shiroonaa bitaa siniin hin jenne abbaan kootinaa qayyaraa siniin hin jenne abbaan ilmoo dhukkufattuu lama mana keessaa qaba na gargaaraa siniin hin jenne abbaan shaantaa sinaa fidaa reefa sinaa fidaa mukan qaba muka jalatti awwaalladhee bakkan natti toletti awwaalladhee dhaqee awwaacha sii ilaalaa jedhe kana nu gaafatee abbaan oromoo tokko nurraan dhabu gonkuma keessattuu mana kootti na horiidha yoo birrii miiliira jaatee guurree beenna guursifne beenna bas wagaraati dubbata burtee meeqa Sin jabaadhaati namni guyyaallee mana kiyyatti 50 yoo sin jabaadha siniifan kenna jedhe san ittan dawwalee waamaa sin jabaadha waan qabdan birrii 2-3 kennaa ama dawwalee tana waamaa guyyaa akkuma artist mana kiyya ture naggeenya bira ture yoo sin jabaattan 10 kenna garuu 50tti sitti fufuun danda'a jette masarati siniifan waama itti jabaadha birrii 100 fi 85 tu nuwaafa ummata keenya adaraa rabbi harka ol qabadhe abbaa kanaan gastiira fidee boochisuun nan beeka namatti dhagahama jaallannee miti adaraa siniin jedha adaraa birrii 185 tu nuwaafa birrii 5,500 narraa fudhaame obboleesso ati birrii 5,000 baaftee abbaan kun miidiyaa kanarraa galataanaan maa garaa nutti jabaatta onnaa galchaa takkitti dubbadhu bu'i burtee dubbadhu bu'i dubbadhaa warra lakkoofsa barreeffatu naa galchaa moditaroon ijoollee nu barreessaana torba takkitti burteen jirtanu Ayyee nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii baga nagaa taatanii abbaa keenya waaqayyoo lubbuu ishee amaaru isin immoo obsa isiniif haa kennu nuti sissifaana jirra akka ilmooteetitti nu ilaaluu dandeessa nutis akka abbaa keenyattis ilaaluu dandeenya abshirii mucayyoon ta'unis galtee toni biyyattis ijaan agarta ani 10,000 nin kaffala mube boolaw artistufa 10,000 sinii kennaa 175 sinafee jette takkittiin oromoo takkittii koo rabbi 1,000 siyaa godhu takkittii ta'uun keen ta'u ati 1,000 rabbi siyaa godhu oromoo keessatti adaraagaa guyyaa lama nu jalaan geenishi birriin guunnaan mucaan dhufuudha waan ta'eefi nu jabaadhuu galatoo mulfaadha akkaawuntii fudhatteetta akkaawuntii ni fudhadha rakkoo miti ni fudhadha Ati? Ayyee galatoo mulfaadha barreessatti miti artistufa barreessatti waan jedhamaa ture argaa jirtu adaraa warri abbaa qabdan adaraa warri dhala qabdan warri ilmoo qabdan
garaan nu gubate abbaa boochisaa jiru reeffa mucaasaa fidanii gasti ragaanii kootii miti jennaan abbaan ol seenee amma adaraa kan kootii dhiisaa jedhe kan kootii shiidhuma jedhaa jira maal jettu kana jaran namunti isin keessaa wal dhowwu hin jiru jechuudha namunti wal dhorku hin jiru karaa nuti hin cufinaa bor tokko duunaa kan biraa bor dannee nama kadhanna namni jedhu hin jiru isa kana yeroo biraa dubbanna amma ijoolleen Oromoo warri kaleessa waliin turre warri na beektanu please birrii kuma kudhan irra deebi'aa naa kennaa warri kennitanillee nama 25 qofa rakkisuu barbaadaan kana booddee abbaa kana gasti kana nan fidua waan hanqate waan qaban gurguranii waan qabnu gurgurree galchinaan malee gasti irra fide kana booddee abbaa kanaan kana dubbadhaa sana dubbadhaan jedhu dhugaa garaa nama nyaata diggoo maal jettee boleetti goo nama 25 naa galmeessi artistu fa'a nama kudhan naa kennu 25 qofa naa galmeessi kalas abbaa keenya nama luusittima maal jettee Rigogo. Nagasa akaunti ko bisi. Akaunti kita ko matan sinja. Akaunti mata sinagasa. Digo beri kuma kudhan naa qabi artistu ba qobaatti galmee qobaatti nama 25 qofa naa galmeessi sin jedhi digo beri kuma kudhan jedhi naa galmeessi Nagasa akaunti barreessi. inna gama artistu ba Nagasan. nagasan barreessu Akaunti ni digo nama beri lamaan kuma jira. kudhan jettee naa galmeessi ta artistu ba akaunti nama lamaan jira amata ila artistu ba naa barreessi jaruma naa jedhi keessaan deemee jajjabeessuu naa wayya malee ani abbaa kana fidee asirratti bochisuun barbaada wayyaalaan abbaan barbaade sana waraabaa Haal tokko qabadha. Haal tokko qabadha. Kuma tokko. Qoy artisaa qabatu. Kuma tokko. Masa gadi begitu. 67. Famna godhaan Kuma tokko. birkuma digdama nan galcha. Naan alta sirrii ta'uu. Dhaantuudha kennaman gashee risiiti Mana isin bira jiraadhi. Koi accounti apa repame koi boleh thank you. Tap kau ditaksisi di negara aku Timbeekti. Kuma kudan. Himmat tampam ni. Himmat tampam ni. muubii ani qaba. Artis itu pak. Akauntii duras gashee waan jiruuf isumarra deebi'ee ammas birkuma digdama nan galcha. Obbo Boja apa keenya akkasiin jette caaltuu shawaa jedhamti. Kanaan dura siin gargaara. Injiru. Kalas ani gadi bu'ee nama xansa muubii nama xansa akauntii qaba waan ta'eef. Gadi bu'ee maxxansu ishii caaltuu koo atattamaan nu galchi ishii kuma digdamicha. Mana ta'uu barbaadu. Mee wala dhageenyu dhiifamaa wajjin. Sagaleen kun nagaamaa sirriitti. Artistu fa'a. Yaa Nagama. Nagama. Akkaawuntiin koo kuni nama 100 keessaa nama tokkotu barreessuu danda'a jalatti adabbii qaba. Adabbii irraan kaane. Kanaaf guuma deemiitii akkaawunticha barreessiti duddubbee keerra naa keessa tokko. Kunoo ati immoo diggoo siifan kenna meera bilbilli kooni bucuun. Ilaa diggoo. Siif nan kenna rakkoon qabu. Ilaa diggitti akkaawunticha maqaa isaan sitti maqoe. Sumarran jiraayyuu telegiraamii. Eeshi. Maqaa akkaawuntichaatii fi lakkoofsa akkaawuntichaa sitti maal dhaggeeffadhu diggoo. Akka adda baafattu. Shi maqaan maal jedhaa maqaanii ila maqaan akka jedhu akkaawuntii asii erge 1167 93 44 74 2 maqaa nama lamaatiin jira. Keessi tokko Bilqiisaa Elsa 2 Bojaa Taafaa jedha shi si ergeera akkaawuntii keessan si kanan si erge. Regalchi waraqaa erge. Ati immoo guuma duddubbee kee nuu kaaki. 1018 artistu fa'a 30 arganneerra. Mee namni bira Qabe. 30 nuu qabdee miti 250 namoota amannu guddisiifanneeti guyyaa lama keessa diggoon laboor hin ergiti waraqaa caaltuu illee akkasuma hin ergiti. Mee namni dhala qabdanu namni abbaa qabdanu abbaa kana bakkee irraa galchina reenfa ilmoo isaa galchinaa fi
Akkaawuntii deengedda maxxansitan sirrii miti moo jette feenet sirriidha isumaam kana nama himeke. Mee as jalatti namni carraa qabu barreessuu fi danda'a waan ta'eef al tokko akkaawuntii nu maxxansaa mee nam tokko kooppii godhaati. Kuma tokko jedha. Hundi keessan iyyuu barreessaa sirriitti. Kuma tokko